Onkura marti, onkurae, ifsiaka, gapadurae. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Umman Facebook kun injiru sir. Ummat Facebook. Salam alaikum. يا فيسبوكيين والفيسبوكات لا إله إلا الله أمني كورين جرو إدا نجاجر تاني فيا جرتو نما ديدا ميسا دي قفامو هندو ما يذر أمن where are you go where are you go شباب يا شباب يا شباب الفيسبوكيين يا حبيبوتشي نجرو إدا فيسبوكي كان را أمني ثابت سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ومن فيسبوك انجرو اي آخری ور جولے مارکی دو نما سگلتا بتا ہے آخر کیسا نہ کرتا ہے آخر کیسا نہ کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اکرتا ہے تارے انانتا مورال مبال نگر اللہ کیسو مانگی دے فدل Koppilink min bal nagar alle amma biyya kenna biyya China jechuudha. Oromoon hundi China jirti. I proud of you. Sir respect isin godha. Warra marke kana jibbitanii Chinawi taatanii achi TikTok keessa hojii ooltanii achi taaptaap waan jedhamu jira koppilink waan jedhamu jira. Amma doktoriin kenna TikTokii dhiisee nu biratti haa deebi'u nu dabbareera warri jettan hundi keessan shergi baru. Hundi keessan koppilink godha koppilink afaan nabarte subhaanallah. Taap bi gora koppilink share gora koppilink ni jiru hundi keessa share gora namni ibsa deetama dibba sagaltama kun hundi keessa share gora wallahi koppilink na sinjiru eda dafaka hundi keessa share gora wali dabarta tola balu ele ana alin nagaram እናንተ ዶክተሪን keessa barka isin asitti arrabsaatu sanama achitti haya ምናምን ሺህ ሰው ነው የሚገባ ተከታትሎ جال أستاذ عبدي يجرتا عبدين كم منجزتي بكون ده جرار كتاني دفع هندي كذا دفع شيري كورا دفع ميكا شير كور دكتورين كنا فيسبوك كرت ريبوك أباور يتكوت شير كورا FB كذا بقى ده والله صدقان إنجيلو كاس بار أمة فيسبوك يجتون ورا شيري كمالك أتيرالو إذا باندشي $100 $500 هم بسا تقطع مسات بوتانو bakka bilaasha maal goonati bakka fuluusa arganneerra wallahi hin qalladanisin ummata qaldanya rabbi rasuuli jara sheer qoraasin jara sheerin gootan rabbi rasuuli jara sheer qoraasin jara sheerin gootan asitti bar nama mana bidibbi lamaaf saddeettamaa kun hundi keessan sheer gootanii abdii naamee qa sheer gore na koomenti god daddaf dafa hundi keessan sheeri gora hundi keessan daddafa بيانسي عندي شيء صادق كمتجابو وعنده فهم سنتي نمو من بيت أنا مرة كي يدور الرأي يجوا هنمو سنتي والله دفع شير قرا أنا ما كم توقفنا يا سيدي ده نوتي دبنا شيء صدقة كنا فونا ننا ما نقبل ألتك أي راجم أما لا ور فيسبوكون هنا فندمنا ألتك أي راجم أشوف ما يرضاني الدنيا نسينغتة فقاتة بار والله الدنيا نسينغتة فقاتة دفع نعم يا كشير قرا abdi nama kashir gore commenti na gore commenti ke ega jira mal nama ba iya daga dera namni amanu si kofa ka jira jira sadam le jira hiriya ki namni ibrahim arif jama nama kuraja kofa mo astaghfirullah isiniti chufa isin bira tiktoki de ma share gotan wallahi namni dibbi sadi kun share gotan mo isiniti chufa doktori gudda kana namni kuraja share gora أمني فيسبوك يوم مثلا تلاقرو ما شيء مسنا تلوت بار تيك توك رات لينش دربي لينش دربان $1 بشاني بيتاني لينش دربي جنال لينش دربام أما مو بين فانتي أو تيك توك رات يونا لينش دربان كتير أباتير اللال شيرين قوة مو إسنة تشوفه إسم براديما choose the best answer لوتي تشوفي نبراديمي شير قونا وجولس ودي تساقلتاي كولتو عندنا أنا متكايد أجرو وبولي وانكينا ماله كولتو عندنا وجهي للبات شير قوة مو إسنة تشوف
أنا منقص أدلهم منقص سرطانية أدلهم دموث أنا كفلتن يو إذن شر ولينقون وان إنما لما ثري تاي دكتور قدام كون دلقا وفيد أبى أفهم بنو في جرو يجوا نما صدومي شنيمت نمني دبي أفوري صدومي لما كون شير غوتامو هنغوتو يو جت ست شوفه بايجو يمين تشكن دتامن نوتي برا برا أمبويو ورمون بوي تشكين ثابيو كم والله ورمون بوي تشكين ثابو نما أفورتما مت namni dhibbi afurii kun sheeriin gootaman gootu nama shan shanii daddabarsiisin jedha foozii hirna modiitara namni wannaa minaamin jiru nayi foozi ne wucci anchi balage kotu balage nuti ka sagalee ta'uu dhufneef obboleessa keenya fi malee haati hudduu nu garsiisu esa itti foozin tirfi qalat taa'uru hundi keessaan sheerii godha daddafa akka feezete wannoo san nama modiitara kennuun hin dandamu mubaarak abdi modiitara namaa kennuun hin dandamu ترفقال مياوراتا وببلوك ميابارر هاوية جرتا نقوما شوفي نثرو خليل وغيرك ها إيثم بلوكنا مقرن بدا كت كلب حمار دفع نمني بشاني كوشير قرا مودي ترى ما كانوا ندان دامو ترفقال مياورا ببلوك ميابارنو بكا صدقان جرتو والله بلوك إنما أرينا نما قبرونا فير مرم Ciki gora nizi gora te blokin abbararam. Monitor na makanu ninjiru as dagan never guyo ka. Yeah? Namni di bishani jahata mito ko kun share gotamo hingotu. Leila ko, how are you? Amma kuno Leila tum fata so TikTok rata wallahi motor makina dim tu lencha mana kaisa arit. My diaspora. I love you. Monitor na makanu nindandamu mubarak. Nindandamu ركن ولا ماركين كنو تسبا دبا موريثرا ما كانوا ندامو اي چاله هندي كيسان نمني دي بجاب كرا سديتي كون شير غوتم غوتن ابدي شيري ميغتاي عند شي شير عند شي سو فلغالو عند شي شير عند شي سو فلغالو علينا كذا بولا علينا أجر محمد قد كت دعاء رب سيابات كت بس بي وسق على دينك الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور هيا سبت أبد شاينا منامل وعليكم السلام مودي دارنا ما كانوا ندان دامو كوي ندامو لا إله إلا الله قبض دان إنه بلوغر أنا ورا شيرين قولي أزيلا أيه أمتك إن أمتك إنكي يرونا متشال سيتاي متشال ستيتس منامل نمكن كوميتان دنيا دا أربعتان دنيا تيرا تكوفا بعد نيتو نمشي دي كده دكتور واسيت ميكن غلا سكان تاتيغلا نمشي كجرا مانغودو وي بيا كينيا أكتراتي HIV ني بيا فيتي دوبان سادا فامو أبرا فاتاتي موش أنا فاجلنتي سكري لا تكوفا إثيوبيا أبا كينيا HIV دام بيا كينيا إثيوبياني كافريكا تيمو كلاماتي شنفهم مالباتي أدرى دواي كتنان الله أكبر جلني كعابي شان سستفادني أسباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا ربي الله تكاسي كدوان نمني جلن يا ربي الله تكاسي كدوان بين بيكو تكفى باسي توبيا جلن خبر ستكفى ما ترى شيء برباد نبللو تكفى بابو برباد جنة سبسيني كنا ناني ummata keenya yeroo namni sagalee ijoollee haa ta'uu dhufu sheerii gochuu wanni isin diddanuuf maali rakkoon keessan? Maal? Kana bara. Rakkoon keessan maali? Ilaa ana laalaa kun olaa tokko laala kos tokko laala ilaa mee tokko barreessaa warri sheer gootan meeme nan laala. Sheer godha. Tokko barreessaa kun ilaa ana laala wallahi sheer godheera. Hundi namaa sheer godhaa meeme. Hundi keessan namni dhibbi saddeetiif kudha Maalii bal'aa gochuu? Hundi keessan. Walii daddabarsa. Hundi keessan. Namoonni ni bitaa yalla. Nama dhibba ja'a miti nama dhibba saddeet gaani dhibba ja'a. Ana gatiin as keessa yeroo naannatti mul'isu dhibbi saddeettan kun nama lamatti meeseenjeraan nama kudhan itti meeseenjeraan ergaa nama kuma sadii fida. Kuma tokko maa inni kuma tokko maa gaafata. Wallahi yeroo kana dhufanii sadaqaadhaan bakka biraa akka nu sadaqaan funaannan ne dhufanii achitti jechuudha. Sagalee beekaatu ayyaanii irratti qabuudhaaf. Baata.
تايسان دي نمت صدقة تنجر صدقة فنانا شنو دوكان يبار أمني قول اي والله شير ودا أون عندي شيء سو عندي شيء شير دفع شيري كما تكو في ميسنجران يو تكاتي dhugumatti obbolaa keessanii quuqamtu yoo ta'e namnamma daqiiqaa 10 geenyerra daqiiqaa mee geenyerra daqiiqaa 7 geenyerra namni taa'ee daqiiqaa 7 dhaggeeffatee jarri kun sheerumaaf dhufan jedhee deema kanaaf sagantaatti eegallaa amaanaa rabbiiti amaanaa rabbii lafee goototaatiin waan isin jaallattanuun lafee abbaa keessanii isin qabne shari Allah adaraa amantaa keessanii sheer godhaa kan na jibbitanus kan doktora jibbitan hojjetattanis sheer godhaatii booddeef jalaa balleessaa. Let's go, Doctor Bani. Dengar udah gua bangka bahasa Jin. Yalla. Kuma guta malen dubbadon. Yo fara na hadisa muna gaba. Ngune? Anda shi kon. Ngun. Nama di bata ko. Alin nagar. Anda shi sa. Bahasa kali? Nama di bahasa kali fafur. Ishi mo kana baka leja darbaka. Leja mal darba umman ummata pututa kon ummata miskina. Yalla, share. Nama shantama tu sinaf. Jatama sinaf. Sorry, nama jatama sinaf. Nama di bahasa kali fafur sama tatanir. Dubbadon. Doktori dabar. Doktori na dunia rante amperame dawa gora walu sheri sinkarata ufin beitani sheri ngota niti. Nde. Nama sodoma izinaf. Sodoma izinaf. Nama sodoma izinaf. Manum madara gaichalam. Nama didama izinaf. Tokko irranaan hin dubbadhu tokko wallahi nama tokko irranaan hin dubbadhu kakadhesitti masitti cufeen deemee sadaqaa kiyya funaannadha malee nam tokko irrannaan sheeritu sinafi amma sheerii namni kumaa kun sheer gootan malee hin dubbadhu sheeritu nama kuman guutin baay'ini namaa guuteera namni kumaa ija bobaaftee tettee laaltu kun hundi isaa sheer godhe guuteera kuma guutaniirtu kuma tokkoof 100 iyyuu sheer godhi maal abbaa kee ija bobaaftee teettas jala obboleettii keemii kamana hidhaa jiru haadha keemii kamana hidhaa jiru jaartii keemii kamana hidhaa jiru obboleessa keemii kamana hidhaa jiru ilmoo keemii kamana hidhaa jiru dhiiga keemii kamana hidhaa jiru foon keemiti kamana hidhaa jiru oromoo miti kamana hidhaa jiru naal diina kana abuuk firaasni qofatti fakkaate firoota keenya hunda warri dhagaa mataa dhagaa gootee teettuuf as jala bari sheerii hin goota godhe diklishoch. Okay, sorry. Haguma nam dhufu filmeetaawi ta'e isin arrabse warri arraba kiyya laaltan I am so sorry sheekii ta'eera arrabni haraama namni sheekaa tokko nama arrabsuun haraama dhiifama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akkam nagumaa fayyaa keessanii jirtu ilmaan Facebook isiniin guddannee isiniin jabaannee as geenne isintu doktorummaa nuu kenne isintu mobailii abbaa miskiinaa kennee fi wallahi isin nuufi mana barumsatti madrasaadha warri feesbuuka kun jechuun arrafamuu faarfamuu isinirratti waan hunda baran galata keessan yoomillee irraanfannu mukki yoo mubaarak irraanfatellee an ijoollee feesbuuk arrasaachuun jechuun isin irraanfannu osoma suuraa namaa galabbaxxanuu maal jettanuu osoo isin asirratti nu galabbaxxan amma chaayinaa gisee deemnu nu kabajan jechuun chaayinonni nu kabaji isiniin jecha kabajamnee bakka deemnetti jiraataa jirra. Baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja amma wanni ta'aa jiru maali ijoolleen keenya lammiileen Itoophiyaa keessattuu dhalattoonni Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti dararaa guddaa keessa jiru hidhaa keessa jiru waggaa 2 waggaa 3 gaaniiru baay'ee nama gaddisiisa waggoota 2-3 darbee warra waliin sagalee ijoollee Oromoo mana hidhaa jiranii ta'aa turetu har'ammoo carraan isaan qaqqabee mana hidhaa keessatti rakkachaa jira dararamaa jira kanatu nu fide furmaanni kenna maali waan jedhurraa mari'annaa jechuudha. Tokkoffaratti baneessa dhumaa fi rabbiin ijoollee Oromoo kan mana hidhaa Suudi Arabiyaa dabalatee addunyaa kana gubbarratti mana hidhaa keessa jiran rabbi isaan haa baasu. Sinigalee namni sababa jara kenna. Namni sababa malee kasi rakkisu kasiif bal'isu rabbii jechuudha. Rabbi kasiif bal'isu kasi rakkisus rabbi jechuudha. Kanaaf yaa rabbii kiyya hin qabdaa hin dandeetta ati siman nu uume ofii jaalattee nu uumte obboleewwan keenya kan mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran yaa rabbi ammumatti nu baasi yaa rabbii kiyya hin qabdaa hin dandeetta ammumatti nu baasi sagantaan eegalameera
obbo Mubaarak Musambaa Yaasin nama waggaa dheeraa ijoollee Suud Arabiyaa kana sagalee tayaa turedha. Feestaalii uffataa ture, koshorii fi wajji nyaataa ture, isinii booyaa ture, isinii bilbilaa ture. Daqiiqaan akka goota keessan kan mana hidhaa keessatti tokkotti isinii finnee jirra jechuudha keessumaa. Anillee sagalee isinii ta'a malee feestaalallee uffanne feestaalaan ta'uu dhabe amma mormootu guddaa bitadhee uffadha kun ammallee feestaala qopheeffateera. Ijoolleen feestaalee biraa qabdan hundi keessanuyyuu gasti isin galchaa. Gasti moo invite yaani afaan biyya wal dhaba biyya Chainaatti nu gasti jennaani invite isin godha warri feestaala biraa qabdan feestaala uffatanii obboleewwan keessanii sagalee ta'uu dandeettu. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu. Wucci guddaa ministeeronni qaamonni biyya bulchitan ummata keenya kan karaa itti cimsan kana bannaa taachuu karaa gaabana. Ijoolleen sagantii karaa Jana jalan tim ne Mubarak argitan. Hundi kesan harka wali dabarsa. Wali dabarsa. Mubarak jalan tim ne argitan jara cit. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Jalan tim ne. Jalan wali tijara baat ya Rafi tiraf ne kuno jolle Saudi. Nafsi dawal. Soori rada wala jirani. Irrakasi sagalenka inta awante concept awante kasi ransi bidawal. Debisu. Natu bellame sila TikTok irratti bellame amma yoo jala asin dhufan asin inni fuutte nuuf dawal. Aswayya asin seefta yaa carraa kanan ijoolleen Suud Arabiyaa keessa jirtan namni lakkoofsa Mubaarak qabla yoo jiraatan dawaladha. Viidiyoon TikTokii seef hin ta'u waan ta'eef kun seef isinii ta'a. TikTokii seef hin ta'u waan ta'eef. Kun seef isinii ta'a dawala. Warri kalee TikTok irraan dawalaa turtan. Dawulu. Carraa kanaan dawala hundi keessan share walii godha. Mubaarak sirkii haa ta'u rakkoo mana keessa jiru walumaan dhageenye irraa qoodamna. Kadan deenu hin gargaarra kadan dhabne rabbiin kadhannaa jechuudha. Rabbiin kadhannaa fi hundi keessan walii daddabarsa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh warra amma dhufaa jirtan. Hundi keessan all of my family. Kaabela irraa siqi xiqqoo kunoo siqee dafa. Kulooti akkasitti jiru obbolaan keenya waan ta'e jara fakkaannee jirra. Doktor Feestaalii dhabe jedhee Feestaalii fi as ga'ee jira gurraacha jira hawlaa deemee bulu. Asii ta'u. Kamisii fayyaa jedhee. Anillee dhufee sirraa fudhaa boodash. Eegalluugaa. Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu obboleewwan keenya kakaabaa kakabbaa. Kabiyarraa nu daawwataa jirtanu waan jabaatetu gara TikTokii nu dhiisisee sadaqaa keenya cufnee gara kanatti deebi'uun keenya obbolaa keenya mana hidhaa lammiilee Itoophiyaa guutummaatti mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jirantu gara kana nu fide. Wallahi waan ajaa'ibaati. Namni shanii kun al tokko share godha akka namni hundi dhufee sagalee ta'uuf ijoollee. Sagaleen keenya dhiibbaa qaba akka hayyoonni, profeesaroonni, beektonni, miidiyaan sagalee ta'uuf barbaadan. Namni kuma dhibba shanii kun sagalee sheerii godha. Maaltu deemaa jira jedhee akka namni ijoollee kana dhagee sagalee ta'uuf. Koomentii qofaa miti. Nuti ergaa keessan isin koomentii jalatti kaleebdeen gadda godhaa jirtan fudhannee dhufne kunuas. Hundi keessan namni kuma dhibba shanii as jirtan kun hundi keessan sheer godha. Itti fufi mube. Egaa obboleewwan keenya wanni Feestaalii nu uffachiisee akkasitti nu fidee ijoollee Saawud Arabiyaa fakkaachuu fi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf fi obboleewwan keenya lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti dararaan jira oggootii lamaa ol biyya Saawud Arabiyaa keessatti dararaa adda addaatiin dararamaa jiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan kijiba tokko hin qabne obboleewwan keenya lammiileen Itoophiyaa guutummaatti jechuudha keessattuu ilmaan Oromoo harka caalaadha parsantii 75 ilmaan Oromootu qabata. Warri kaanis nooliin dararamaa jiru muraasni haa ta'u malee amata lama asii dararaa hedduu keessummeessa hadha gaani isin yaadachiisuuf jecha jechuudha. Tokkoffaani mana hidhaa mootummaan Saa'ud Arabiyaa erga lammiilee keenya dhiiraa dubartii ulfaa ka daa'ima haadhaaf ilmoo kan ilmoo illee qabee haadhaaf abbaa bakkeetti barbaadu jira kan abbaaf ilmoo qabee haati bakkee jirtu jira kan haati qabamtee ulfa garaadhaa qabaataa ilmoo daa'ima fudhattee mana hidhaa keessa galtee jirti akkuma waggaa kana isinii dabarsaa turre. Obboleettota keenya kanaan dura garaa keessa dhiitamanii rakkoon adda addaa dararaan mana hidhaa sana keessatti
Saudi Arabia keessatti qabamuun hidhamuun dararamuun wama jiru ta'ee kee garuu dararaan inni baranaa kuni wanni isa adda godhee hadha ummanni keenya yoo xiqqaate oggoota mana 1000 lakkaa'ama Saudi Arabia hajjiidhaa dhaquun akkasumas dhaqee dalagatee biyya Saudi Arabia keessatti keessaa galuun oggoota hedduu lakkoofseera. Haa ta'u malee nuti godhanneerra. Haa ta'u malee nuti jira kunoo nuti godhanne. Haa ta'u malee dararaanii wannamma ijoollee Saudi Arabia xiqqoos yoo gaalamman kana as adda isa godhe jira. Kanumaan dura namni Saudi dhaqaa hin dalagataa hin qabamaa darbatamee gala jedhama biyyatti yeroo biyya jiru darbatamee gala yeroo jedhamu an qabamee darbatamee wayii galuu siyaayyu yeroo san darbatamee gala jedhama qabamee galuu wama jiru aadi garuu wanni kan baranaa kana oggaalamman kana adda isa godhe obboleewwan keenya Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffatanii maqaa Itoophiyaatiin erga mana hidhaa galchaniin booda mana hidhaa keessatti dararuu nyaata qixaa kennuu dhiisuu mana yaalaa akka durii geessuu dhiisuu akkasumas haga du'anii jennaan geessaati bakka nyaadhaa yoo feetan nyaadhaa bakka barbaadan keessaa du'a lama kun obboleessa kee du'e nyaadhi yeroo siin jedhamu du'a lama ijoolleen keenya sammuudhaan du'aati qaamaan du'aa jiru waan kanaaf fala barbaaduudhaaf golli nu hin seenne hin jiru qileen nu hin seenne hin jiru haga BBC Afaan Oromoo haga Aljaziiraan nu affeere haasa'uu dadhabnee Tolchaa Huseen Maddaatti dabarseen ture Tolchaa Huseen Ingiliffaa itti naasee dhiisee hin beeku Ingiliffaan interviisii barbaadna jennaan dubbachuu dadhabe jechuudha Ingiliffinni gootiif inni kan jalaa waladdaa jechuudha. Kan walumaa galatti obboleewwan keenya warri biyya bulchaa jirtan galatoomaa kanaan dura iyyinee jennaan obboleewwan keenya nuu galchitaniittu irraa hin galchine hin jennu garuu qaxxam gootanii kanuma waa tokko sababni hin beekamne erga Raamadaana 17 waa tokko akkasin xiyyaara hatta warra foormii guuttate foormiin deebi'ee fi akkasin dhiiftan dhageenye nu ijoolleenis nutti himanne obsanii sin eegaa turan ji'a 3 booda ji'a 4 booda rabbii jedhaa nu dhaqqabaa jedhanii iyyatan maal adaraa yaa jara mootummaa anammas akkuma kaleessaa kadhaakooti humna qabnu osoo humna qabaadde waa'ee ijoollee Saudi Arabia kanaaf barcuma gadhiiftu wallaahi wa billaahi dhugaa rabbiiti utuu humna qabaadde jechuudha humna qabu gatii ta'eef rabbuma jedhaati rabbumaa isinuume jedhaati keessattuu warri afaan Oromoo dhageessan meerree ijoollee warri biyya galtan namni diyaaspooraanis biyya baqaatiis yeroo biyya galee hoo lakkii namichi gaarii jira jettu biyyi gaarii jira jettu Finfinneen gaarii jirti jettu maal fayyada Finfinneen ilmaan Oromoo biyya baanii Finfinnee irratti lafa ijaarra bitannee mana ijaarranne jedhan dhumaa jiru hoo maali Finfinnee isin nufaasitan jalana Finfinnee dura lubbuu namaa dursaam lubbuu namaa qaalitu dursaam obboleessa yookaan ilmaan Oromootti yoo fudhanne gootonni kaleessa jeneraal Waaqoo guutuu Taaddee Birruu sooressa jaarraa abbaa gadaa kan jarri wareegamaniif quufanii lubbuu nama qabaatanii yookaan immoo du'uu barbaadanii miti akka ilmaan Oromoo dararaan argineedhaaf akka ilmaan Oromoo dukkana kaleessaatti hin deebineedhaaf akka ilmaan Oromoo firii taatee jiraattu yoo rakkattellee jireenyaa yoo rakkattellee yoo maallaqa dhabdellee akkasiin nagaan jiraattuudhaaf wareegamaniin darana rabbii sodaadhaa warri afaan Oromoo dubbattan aangawoonni afaan Oromoo dubbattan rabbii jedhaatii obbolaa keenya nu galcha ijoollee yoo ta'e rabbii dhamaase rabbuma dhamaase biyya rabaate biyya Oromoon keessa hin jirre mana hidhaa Oromoon keessatti maqaa isaan katabin addunyaa keessa biyya muraasa qofa jechuudha. Egaa ijoollee rabbi dhamaase kana nuu Liibiyaa himaan jirru nuu bakka biraa bakka sirra keessu isinitti himaan jirru biyya kana keessaa nu fuudhaa isiniin jedhaan jirru ijoollee Yamanii keessaa marakkoo caalu jira imbaasiin qabdan achi keessaa biyyi seekumsa sagaleen taane callee taa'arra garta itti baa yookiin suudii galaa yookaan biyya galaa jennee achi oomaan itti haanii maneedhaa keessa jiru waa'ee oomaan hin dubbanne nu akka jalitti hidhamanii jiran waladda warra hidhaadhaan dhumaa jiru warra borseenaan nu gaafachuu jiru lammilee keenya warra Saudi Arabiyaa keessa warra dararaa hamaa keessa mootummaan Saudii haga hajjaajota keenya jibbuutti ga'ee jira sababii
ijoollee mana hidhaa jechuudha. Hajjaajonni Itoophiyaa irraa gara Saawudiitti malanullee kabaja dhabuuf deemaa jiru jechuudha. Nu waa biraan jenne rabbii jedhaati isiniin jenne. Rabbii jedhaa adaraa haadha keessanii. Adaraa abbaa keessanii. Adaraa waan jaallattanu. Rabbii jedhaati fuudhaa galchaa ajjeesaa. Wallahi laazim achi keessaa fuudhaa galchaati summii nyaachisaa ajjeesaa yoo jibbitan. Waa ijoollee Saawud Arabiyaan dubbachuu hin danda'u. Itti dhiyeenyaan alatu beeka. Akka jarri ta'aa turan sagalee